Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa hundi keessaniyyuu kun egaa akkaataa kun jechuudha barumsa Imoo kutaa lammaffaati. Imoo piroofaayila Imoo akka itti hojjetan jechuudha. Isinitti agarsiisuu deemaa kunoo jechuudha. Si'a lammaffaa jechuudha. Kutaa lammaffaadha kun jechuudha. Kutaa isa darbe keessatti kan jalqabaa isa booda kunoo akkanatti gadi tuqatta. Amma kun fakkeenyaaf kunoo asirra jira. Kun fakkeenyaaf kanarraa haqu irraa haqee kan biraatti agarsiisuuf kan ta'eef eda'uu kana tuqatta jechuudha. Eda'uu kana tuqattee filoon galarii isa jedhu kana tuqatta. Kunoo eda'uu isa walii kana. Filoon galarii yeroo tuqattu footoo irra galchuu barbaanne baakgiraawundii nuu fida jechuudha. Kunoo as tuqattee kana fida. Kunoo baakgiraawundii fakkeenyaaf kunoo kana irraa qabaanii Imoo kanarraa laa kunoo kanan qaba. Kana irra galfadhu. Kunoo kanarratti bareedaadha jechuudha. Isa booda raayitii godhannee as fidanna akkanatti bal'ifanne jechuudha. Fakkeenyaaf kanatti bareedee bal'atee jira. Guddifnee sirriitti bal'isuu illee ni dandeenya jechuudha. Kunoo akkanatti bal'atee jira. Amma kana booda waan irratti barreessinu yookaan ammoo wanta markaza babbareedaa footoo bareedaa irra galfachuudhaaf kun ammas irruma deemna jechuudha. Fakkeenyaaf waa irratti barreessuuf maqaa itti naannessee barreessuu barbaade waan ta'eef wanta adii wayii jala galfadhee irratti barreessa jechuudha. Iskiriinshuutii keessaa dhabu kunoo asirraan qaba waan ta'eef jechuudha. Kunoo asirraa fidadhee jira fakkeenyaaf 0 godhanna jechuudha. Kanas sunuu 0 kanarra tuqannee kana 0 godhannee bareeffanna. Kunoo akkanatti babbareeffannee okee goona jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf kunoo walakkaarra dhufee naa taa'ee jira jechuudha. Ammas maal goona wanta footoo bareedaa finnee irra galchinaa jechuudha. Adii kanarra footoo bareedaa wayii filannee amma fakkeenyaaf kunoo imeejii irraa fidadhu Muhammad isa jedhu kana filadhe jechuudha. Kunoo filadhee akkanatti kunoo akka ammaatti 0 tuqanna jechuudha. Yeroo as finne kunoo 0 tuqannee kan nu bareedee irra barreessuudhaaf nu fayyadutti akkana godhanna jechuudha. Kunoo akkana godhannee okee godhanna jechuudha. Raayitii goona. Kunoo raayitii yeroo goonu akkana nu fidee jira. Kunoo irra guddate jechuudha. Irra xiqqeeffannaa jechuudha. Kunoo addaan isaa qabnee xiqqeessina guddisna akkatti guddisna. Kunoo akka kanatti xiqqeessina jechuudha barbaanne. Kunoo kanatti akkana godhannee barreeffama irratti barreessuu barbaanne kunoo adii kanarratti naannessinee itti bareechinee barreessina jechuudha. Amma immoo kanuma osoo kana Muhammaduma kana ammaan koppii godhachuu barbaade bakkee baay'ifachuu barbaade jechuudha. Koppiin godha dhufee kunuunsitti koppii jettu kana tuqa. Tokkorraa naa bahee jira. Xiqqeeffadhee fidee as ka'edha. Ammas isumarra tuqadheen koppii godha ammas. Koppii godheera ammas fidee as ka'edha. Asillee fidee kaachuu nan danda'a jechuudha. Baay'ifadhee kan biraallee irra kaachuu danda'a. Kunoo kun baaliin keenya akka itti nu bareedee jira. Amma barreeffamatti naannessinee barreessina. Fakkeenyaaf kun tekeest isa jedhu kanarra tuqannee tekeestii kana